Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota iftuutu akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu baga rabbiin yoonaan isin gahe haftee umurii keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u. YouTube ko kanaaf warreen addisii taatan baga nagaadhaan dhuftan warri subscribing godhin subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaan isiniin jedha warri addisii dhuftan akkuma sana warri na waliin turtan galatoomaa hundumti keessan galatoomaa haaraa warri taatan irra deebi'uudhaan subscribe godhaan isiniin jedha. Har'a wantin viidiyoo kana waraabuudhaaf dirqamee fi waa'ee obboleettii keenya Saudi Arabiyaatti jechuudha ijoolleen irratti maal godhaniin jedhee dubbadha irratti waan hin taane godhanii waa'ee obboleettii sanarraan xiqqoo dubbadha jedhee tan viidiyoo kana gochuudhaaf yaade. Obboleeyyan kiyya wanti ta'aa jiru an wallaahi dhugaa dubbachuuf eda akka kana tasgabbaa'eetii miti kan hin tasgabboofneen ture baay'een nan argu baay'een gaddee baay'een boo'ee amma garuu alhamdulillah tasgabbaa'een jira. waan hin jedhu maadri waan hin jedhullee hin beeku. Dhiirri akkana garaa jabaatu dhiirri dur garaa jabaa akka ta'e nan beeka garuu hagas mara garaa jabaata hagas mara waan hin taane namarraan gaha jedheellee yaadee hin beeku. Garuu kun dhiirummaa osoo hin taane dhiira osoo hin taane gadheedhan jedha nama akkanaatiin gadhee gadiiti kan akkas godhe jechuudha. Godhee ka'eelleeyyuu osoo waan ilaaleetii haa ta'u mucaa kana bakkeetti gatee mucaan kun utuu garaa qabduu hojjettee dhukkubsattee mana arabaatii ennaa baatu birrii harkaa isa siin hojjette funaannatanii harkaa fudhatan jechuudha. Birrii sana erga birrii sana harkaa fudhataniin booda isin ariyatan jechuudha deemi jedhanii ariyatanii viidiyoo akkan dhagayetti kan hin dubbataa jiru. Obboleettiin keenya sun mucaa Arsiiti warri akkana waan akkana irratti godhe immoo inni garaasitti ilmoon akka hafu godhe kuni kaamil jedhama natti fakkaataa waan dagachuu baadhe kaamil gubbaa qorichaa natti fakkaata akkas jettee dubbatte jechuudha. Qorichi isaa harkaa habaduuti dhugaa rabbii baay'een aariyaan baay'een gadde namni osoo haadha qabu osoo abbaa qabu osoo obboleettii qabu osoo adaadaa qabu namni jechuudha. Dhiirris abbaa namaaf ta'a obboleessa namaaf ta'a wasiila namaaf ta'a waadanuu namaa ta'a dhiirris akkuma sana immoo dubartiin dhiira tokko fakkeenyaaf dubartiin warra ta'uu dandeessi haadha taate kan duniyaa kanarra fide rabbiin garaa isiitti kallaqee duniyaa kanatti akka inni dhufu kan sababni isiidha jechuudha. Rabbi garaasii keessatti faxxaree jechuudha. Durba keessaa himachees dhiirri hin deenye nama kana durbuma shamarran akka inni hadha isiitti taphatee ariyatee sanatu deessee garaa tulfoomtee baattee guddistee sagaagalummaa kana akka inni hojjetuuf yaani akka inni sagaagalummaa kana hojjetuufi miti kan isiin akkas guddiste garuu ilmoon eenyinuu hin guddisaa hin argataa hin guddisaa. Ilmoon rabbi namaa sirreesseen sirrooftii ilmoon rabbi namaa sirreessuu dhiise immoo yaani hin dhiistii jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya asirratti wanti baay'ee na gaddisiise maal akka ta'e beektu makiinaa jalan bule jettii kanatti birrii of hirkaan qabdu birrii siin hojjette harkaa fudhatanii kanaafiyyuu ani gama kootiin dhiira keessaa dhiira Oromoo addanatti fakkaataan gara jabeenyisaa madri bichaa gan waan hin dubbadhu waan hin jedhullee hin qabu.
Garuu gabaabinumaan mucaan kun hamma yoonaatti hin argamne feesbuukii irratti hin arganii garuu haga yoonaatti jechuudha hin argamne adiraashaan siin argatamne bakki siin jirtu hin argatamne jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan kun immoo argamtee utuu irdaataa ergadannan nama raddaayinaa jedhu laa waan akkanaa osoo raddaane osoo gargaarree osoo bira dhaabbanne wallaahi ajirii guddaa arganna jedheen yaada. Garuu inni akkana immoo isiitti akkana godhee har'a qalbii gaariidhaan ara galfatee ciisanatti hin fakkaatu gaarri sun garaataa caccabuun jedhaan gama kootiin allaa shaayidee innaa baay'ee na gaddisiisee dubartii ulfa birrii harkaa fudhatanii ari'achuu jechuun kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Namni nama miidhe namni nama baddale yoomiyyuu hin baddalama. Yoomiyyuu hin miidhama aran galfatu abadan jechuudha. Garuu mucaan kun dogongoraanis haa ta'uu beekaas haa ta'uu sheexannis dogongorsiistee haa ta'uu erga waan sana godhee birrii siin hojjettee harkaa fudhatee ari'achuu hin qabu ture. Garuu immoo ari'atee jira jechuudha. Mucaan kun rabbisaaf haadhiisu hin jedhu haqiiqaa rabbii siqaa isaa arguun barbaadani. Mucaan kun baay'ee nama tokkoffaa biyyan beektu jarana biyyan beektu bakka kaateen beektu bakka jirtuun beektu birrii ofirkaan qabdu asaba birriin qabdan ofirkaa bakka dhaxxanuun beektan bakka jirtanuun beektan hojiidhaa baatan birrii keessanitti birrii hin taane birrii keessan hin arganne fayyaa kunoo fayyummaa jechuun namni ulfigaa yaa silaan dhukkubsata isiinis dhukkubsadheen bahee jedhaa jirti ulfisiin ilaaltan guddatee jira garaansi jechuudha. Kanaafuu saati kana silaa isiin michootiidhaan jiraachuu qabdi ture garuu makiinaa jala bulte bakkee jechuudha. Asabaami unkaan makiinaa jala buluu miti an daqiiqaa 5 jechuudha. Wallahi laazim daqiiqaa 5 bakkee bahee san ol galuu mataan na dhukkuba jechuudha sababa ho'inaatiin. Yaa UAE fi Saudiin adda idee yaadu'an ho'inni biyya harabaa hundinuu hin sa'aatii ammaa kana keessa jechuudha. Kanaafuu isiin immoo bakkee bultee gubaa kana keessa jirti ammas guyyaadha kan waraabame viidiyoon kuni. Kanaafuu giddeetaa dirqama jardiiraallee dhiisaati nu warri shamarranii dirqama irdaataa kana gochuu fi qabna bira dhaabbachuu qabna irdaataa gochuu fi qabna haa gargaarruun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ittaan suudhaan immoo warroonni jechuudha kara lafaatiin dhaamsa guddaa biyyatti dhaamuu qabdan dhaamsa guddaa innan isiniin jedhu fakkeenyaaf maatiitti jechuudha yookiin hiriyaa dhuftu qabaachuu dandeessu yookiin warrumti lafa dhuftanii amma suudii jirtan jechuudha. Please akka jarri biyyaa hin kaane gorsaa jireenya gaarii jirran jedhina jireenyuma irra jirtan dhugaadhuma isaa dubbadha. Amma sababni guddaan wanti ilmaan Oromoo ta'ee ilmaan kaanis ta'ee hundinuyyuu kara lafaatiin ni dhufu garuu silkiidhaan yeroo haasa'anu warroonni bakka jiranu jechuudha akka jiruu raahaa akka birriin akka waan maaxxoo maaxxeffamu bicha jira miti akka waan jireenya bareedaa isaa jiranutti kan dubbatanu. Kanaafuu jarrachi jiranus an maaliifan galee hin jiraadhu maaliifan deemee hin jiraadhu yaani biyya namaas dhufanii jechuudha biyya arabaa deemee maaliif hin jiraadhu jedhanii akkuma waan nama mana isaatti galee aara galfachuudha deemaa jiru akkas ka'anii dhufu kara baharaatiin jechuudha. Waa meeqa darbanii waa meeqa dheebuu darbanii beela darbanii garuu immoo rabbii isa asiin jara gahe gizeemmoo waan gaarii irra gahanii hin dagatu. Kana osoo jarri achi hin ka'iniin duratti osoo ergaa dabarsanii akka abadan laazim gudeedamuun ni jira karaa irratti jechuudha. Warri karaaraan dhufan gudeedamuun wama jiru gudeedamuun ni jira beela'uun ni jira dheebochuun ni jira maaligaa kanammoo namni kana itti maa barbaadaa dhufe dhimma isaati haa dhufu.
garuu nuti michootiidha dilootiidhaan jirra nuuf darbeera jennee dabarsuu hin qabnu warra dabarsinu jechuudha haqiiqaa jirtu unkaan lafa dhufameetii miti tikeettiidhaan kan viizaa nu warri viizaadhaan dhufnuyyuu jechuudha rakkina guddaa dabarsina biyya ormaa keessatti afaan rakkina afaanii jira afaan hin beeknu waa baay'eetu jira qofa kanaafiyyuu dhugaa jirtu osoo inni jiru inni biyya alaa jiru dhugaa jirtu osoo gara biyyaatti dabarse jarri silaa gaggabaa hin dhufanu biyyaa jechuudha keessattuu ilmoo durbaatiif shamarraniif yookiin immoo dubartiidhaaf karaadhaan dhufuun jechuun kara bahaariitiin dhufuun baay'ee rakkisaadha ana gaadhaatti waan ka'iriin argine meeqatu du'aa meeqatu karaarratti kan deesse wallahi an seenaa kana dhageera karaarratti kan deesse hullaa jire jedhan karaarratti jechuun egaa waan qallaalii miti kan jarri karaarra deemanu jechuudha gizee dhufamu waan qallaalii miti karaarra kan deeman kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya obbolee keessanaa taatu bicha firaha taatu ormas taatu akka biyya arabaa karaarraan dhufiitiin karaarra hama mucaan kuni osoo karaarraan hin taane osoo waan kara bahaariitiin hin taane silaa hin ulfoomtu silaa wanta kanaa sin argusi silaa hin rakkattu haddii kana ulfoomte ulfaa wajjin hin rakkattu birrii si agas mara namni harkaa nyaatu hin jiru birriin si osoo nyaateellee fedha si yoo kennite malee zarfaadhaan akka kana xalafanii harkaa hin fudhatanu haddii kanas birriin harkaa hin fudhatanu osoo waan kara viizaatiin dhufte kara viizaatiin ixaamoo karachuun bareedaadha nufinaa hin jedhan dhufuun bareedaa miti garuu hin nufinaa hin jedhu garuu kara lafaatiin warreen dhufanu daddabarsaa dhaamsa akka ajaa ta'e akka hin taane akkamillee namaa darbu kara lafaatiin akkani namaan darbine daddabarsaa ijoolleen baay'een karaarratti ni du'anii karaarratti du'arraa darbanii waameeqa darbanii dabarsanii isaa jennu dhufanii immoo inna bakka jarri jiruu koon jijjiirradha jechuudha gahan wanti sila karaatti faxxarame asitti dhufe akkas kunoo godhaa kana bira dhukkubsachuu jira waameeqa jira waa baay'ee jira wanna lakkaameen dhumnetu jira kanaafuyyuu warroonni jechuudha warroonni ijoollee sana nama 3 or 4 waamteetti jechuudha obboleettiin keenya Zubeer jetteetti Ahmeddiin jetteetti Kamaal Gubbaa Qoricha akkasumatti fakkaata kanaafu jira kana warreen beektanu akka qabsiistanii an wallahi haqiqa rabbi haa qabamanii dechee hanyaachifamanu haa rukutamu sagaleen mucaa kana haa dhagahamu fi biras haa dhaabbannu haa gargaarru obboleeyyan kiyya rabbiif jecha jechuudha rabbiif jecha mucaa kana godhee qabaatii tumuu bira tumuu qofa miti mana hidhaa seenuu qaba mucaan kuni adabamuu qaba yoona inni mucaa sii kana kaameeraadhaan argine malee yoona kan akka isii kumaatama jira jechuudha kan jarritti taphatanii ulfeessanii yookiin immoo ajjeesanii qileetti kan jarri gaddarbatan jechuudha gara jabina guddaa qabu waan ta'eef maaliif hin jedhe gara jabina qabaachuun jara kunoo hammumayyuu mul'isaa jiru jechuudha gara jabinni kana caaleen jiru gara jabinni jara kunoo kana mul'isaniiru waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa hadaraa rabbii warri dhiiraa jechuudha dhiironni gaggaariin ni jirtu dhiira hunda miti kan narrabsuanii dhiira hunda miti kan garaa jabaatusi kanaafu warroonni biyya alaa jirtan hadaraa keessan nama akkana godhee mucaa kana dhiiga booksisaa jiru kana yoo argitanis arguu baattanullee akka taatan ta'aati argadhaati waagaa likkiisaa galcha miknaatum mucaan kun hin dhaabu jechuudha egereen ijoollee durbaa maal akka ta'u kanuma irratti wassanuu murteessuun hin dadhabamu hin wallaalamu waan ta'eef hadaraa keessan mucaa kana barbaadaa furmaata wahii
furmaata wayii kennaafi mucattiis akkas garaan dhaawaa qabdus mucaa isaammoo akkana godhaarus maaliifi nama baay'ee irratti akkana godheera jechuudha. Kanisii kanaati sila rabbiin koo guyyaa sataree gizee danatuudha kan inni addabaabayitti baasu. Kanaafuu mucaa kana haa gargaarru. Mucaan inni akkana godhes haa qabamu, haa tumamu, haa leenjifamu, haa adabamu, haa kolaafamu dhugaa rabbii. Kanaafuu kolaasuu qabamaan jedhaan akka kootti mucaan sun. Kolaafamee likkii galuu qaba. Hadaraa keessan inni yaalleessinaa egeree shamarranii yaada isin borriftaan dhuftus akkuma kana akkanatti gaajiruudha jedhamee yaadama jedheen yaadu an kanaadha wantin dubbadhu. An waanan dubbadhu wallaan harkaa bade wayyoo waa meeqaan gubatanii waa meeqaan danda'u waa meeqa dhiisuu maal akka ta'e hin beekwaan. Sila roorroo walirraa eegdi jechuun Oromoodhaaf gaachana ta'uu qaba ture sila. Roorroo amma kana gaa Amaaraadha Tigireedha jennaan miti Oromootti mucattiin Arsiidha. Inni sun immoo maqaan biyya isaayyuu harkaa badee. Maqaan biyya isaa maaliin harkaa bade maqaan biyya isaa Harargee jette seenii Harargee dhageen Oromoodha. Lammanuu Oromoodha. Silaal roorroo irraa eega jennaan inniyyuu itti roorrise waan ta'eef kanaafuu mucaa kana nu bakka inni jirutti qabaa nu kolaasaa nu adabaa kolaafamuu qaba. Nyaatee birriisiillee nyaatee qaama isiillee akka sana godhee kaayyoo siin manaa baateef bakkeetti jalaa hambiseera waan ta'eef kolaafamuu qaba ajjeefamuu qaba akka kootti. Anna kanuma kanan dubbadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Video biraatiin amman deebi'uutti nagaatti.